براني دانغو أورفينيف أنغونكي إلي سي فرسادا فردي فولكي أما برا برا تيموتي داتي أما برا برا kabajamoota fi jaalatamootaa maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guftaa keenya galannii fi ulfinni guyyaa har'aan kan nu ga'e isaatiif haa ta'u maqaan giiftii keenya qulqulleetti biroo maaram maqaan ishii ergamoonni waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'an barnoota keenya torbee qaammee kutaa 5ffaa fi xumuraa guyyaa har'aa kana kan walitiin ilaallu waa'ee seenaa Saaraa fi Xoobiyaa walitiin ilaalleerra gargaarsa ergamaa qulqulluu Rufaa'eliitiin namoonni torba erga du'aniin booda abbaa warraa torba erga awwaalteen booda dhuma irratti waaqayyoon akkam godhee gaa'ila ishee akka inni eebbise keessumaa gaa'ila Saaraa hundi keenya ilaalleerra. Kanatti aansuudhaan kutaa 5ffaa keessatti immoo gaa'ila isaaniin booda guyyaan 14 ayyaanni misirrummaa erga xumurameen booda qabeenya qarshii lakkaa'amu horii kennaa taasisee eebbisee gara biyya isaaniitti isaan ergeedhaa jedha. Maatiin isaanii Xoobitiin turuu isaatiin mucaan keenya maaltu isa argate maal ta'e jechuudhaan yeroodhaaf yoo gaddan iyyuu yoo dhiphatan iyyuu guyyoota xiqqoo muraasaan booda haadha warraa isaa gaalawwan garaagaraa qabatee yeroo dhufu kabajaaf gammachuudhaan simataniitu jedha. Eenyuun? Xoobiyaan. Abbaan Xoobiyaa Xoobit ilmi kee dhufe gaafa jedhaniin ijji isaa jaamaa ture. Seenaa lammaffaadha laala. Saaraan bara hedduudhaaf dhiphachaa kan turte hafuura Asmaandiyoos jedhamu. Dhiirota ajjeesuun kan beekamu dhiirri ishee faana bule hunduu kan du'u. Itti aanee immoo abbaan Xoobiyaan immoo ilmi isaa fagoo ga'e. Turee dhiphachaa yoo turu iyyuu ilmi kee ture sun dhufeera gaafa jedhamee itti himamu abbaan Xoobit ijji isaa jaamaa ture jedha. Ergamaan qulqulluu Rufaa'elii garuu hadhooftuu qurxummii fi tiruu qurxummii nama dhibee garaagaraa qabu rakkoo garaagaraa qabu ixaana waliin walitti makiiti aarsii jedhee waan tureedhaaf Xoobit ilmi kee dhufe gaafa jedhamu ijji isaa jaamaa ture waan tureedhaaf isan simadha jechuudhaan kufee jedha. Yeroo dhuma sana Xoobiyaan hadhooftuu qurxummii tiruu qurxummii qabatee waan tureedhaaf ija abbaa isaa dibee jedha laala. Tiruu qurxummii fi hadhooftuu ija abbaa isaa gaafa dibu yeroo dhuma sana ijji isaa banamee jedha. Galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Warra jireenyi keessan gadadoo rakkoo dhiphina qorumsa ta'ee jiru yoo jiraattan waaqayyootiin amanaa. Warra hidhamtan isinii hiika. Warra dhibamtan isin fayyisaa. Warra rakkattan rakkina keessaa isin baasaa. Warri gaa'illi keessan cufan waaqayyootiin kadhadhaa. Rufaa'eliin ergee gaa'ila keessa isinii eebbisa. Kadhannaan qulqulloota warra ol baasan ቅዱሳንን ጸሎት ከሚያሳርጉ ergamoota torban kasabaattu liqaana malaa'it angafoota ergamoota torban keessaati tokko anadha jechuudhaan isaaniif ibsee jedha. Seenaa kana macaafa Xoobit irratti bal'inaatiin kan argannu. Isaanis kufanii kabajanii ergamaa qulqulluu Rufaa'eliitiif sagadanii fi dhuma irratti Xoobiyaa waliitiin kan ture
ergamaan qulqulluu Rufaa'eliitiin Xoobiyaa wajjin kan ture ergamaa qulqulluu Rufaa'eliitiin qarshii qabeenya siifan kennaa jechuudhaan Xoobiitii fi Xoobiyaan uumaa isaanii galateeffatanii hanga har'aatti eessaa akka dhufe amma kanaatti eessaa akka dhufe maal akka ta'e hin beekne jedha. Eenyuutiin? Ergamaa qulqulluu Rufaa'eliitiin. Xoobiyaa Xoobiitiitiin Saaraa gargaaraa kan ture maal akka ta'e hin barre. Iccitii Waaqayyoo kabajaa mul'ate malee dhoksuu hin danda'amu. Uumamni koo maqaa koo sinitti himuun barbaada. Uumamni koo ani ergamaadha. Hojiin koo kadhannaa qulqullootaa ol baasuudha. Hangafoota ergamoota torban keessaa isa tokkodha. Ani Rufaa'eliidha jechuudhaan itti mul'isee itti ibsee isaanis kufanii kabajanii sagadanii fi Waaqni abboola keenyaa Waaqayyoon galateeffatan. Seenaan kun oduu durii sheekoo hiphoo otoo hin ta'in macaafa Xoobitirra ilaaluun bal'inaatiin barumsa guddaatti arganna. Waaqayyoon akka nu hin ganne beekuu amantiirraa kan ka'e dhaabachuu akka qabnu yeroo hundumaa waan gaarii hojjechuu ergamoota qulqulloota araarsummaa isaaniitti amanuu tokko tokkoon isaanii otoo hin beekin ergamoota simataniiru. Xoobiit midhaan isaarraa hilee warra beela'ameef kan nyaachisu, uffata isaarraa hilee warra qullaa ta'eef kan uffisu, Waaqayyoon yeroo hundumaa kan galateeffatu, lammiiwwan isaatiif yeroo hundumaa kan gararaafu, asiraatii fi bakuraatii kan kaffaludha. Haa ta'u malee hojii isaa hundumaan akka isa gargaaru, yeroo rakkoo isaa hundumaa akka isa jabeessu qulqulluu Rufaa'elii ergameefii jiraa jedha. Jireenya keenya kan nutti hir'ate, kan danqaa ta'e hunduu, karaa keenya kan cufe hunduu akka nuuf sirreessu, hafuura hamaa, jinnii hundumaarraa akka nu eegu fedhaa fi jaalala Waaqa keenyaa haa ta'u. እግዚአብሔርስ ጋደ ይመጽእ አምላኪነ ኢያረም እሳትን ድርቀመው ፋሮ ፍርተሜ ሰገል ለመረትሞ ቶርቤ ዱፋቲ ዋቀዮ ሃራ ዱፋቲ ዋቀዮ ቲምኑ ፊ ዋቀዮ ኒ ዱፋ ጀነ ከደን ቃሜ ከነ ከታ ኡሳ ከነ አቦሊን ኬኛ ከነ ኑ በርሲሰኒ ፊ መን ክርስቲያና ኬኛ ከኑ በርሲሱ ተኡሳ ሁንድ ኬኛ በሩን በርባቺሳዳ ያ ኦቦሎታ ኮ ዋዬ ኬኛ ከነዳ ኦቦሎታ ሁንዱማ ወሊን kan eebbifame nagaa eebbifamtuu waliif kennaa. Ergaa kana immoo obboloota qulqulloota hundumaa akka dubbifamu gooftaan isinan kadhadhaa. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos kennaan isaa isin faana haa ta'u jedheetu seenaa kana kanumaatiin xumura. Galanni ulfinni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Gamaatiiwwan Waaqayyoo kutaa shanaffaa irra geenye jirra. Kutaan jahaffaan immoo bara haaraa jedhama. Barri haaraa maalidha? Barri moofaa fi haaraa'uu qabaayi kan jedhuuf immoo namoonni baay'een yeroo baay'ee gaafa dubbatan bara haaraa baga bara haaraatiin isin gahee jedhama. Barri dhufu haaraa maaliif jedhame? Barri inni darbe moofaa ture. Maaliif moofaa jedhame? Isa jedhu immoo waliitiin kan laallu taana qaammeen waqtii ijoolleen kiristaanonni hundumtiyyuu keessumaa barri haaraa gaafa dhufu uffata haaraa, mana haaraa, teessoo haaraa, soofa haaraa akkuma sirreessinu uffata moofaa keenya kaleessaa, cubbuu keenya kaleessaa tiin bara isa dhufu simachuu fi ka'uun
dogongora waan ta'eedhaaf barri haaraa maali? Barri moofaa qabaa. Warri waaqayyoon jiraatan bara haaraa fi moofaa qabuyi. Isa jedhu immoo waliitiin kan laallu ta'a kutaa ja'affaatiin nu eegaa kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u nu haa ta'u.